Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi kenna kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga sagantaa kanatti nu hojii turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha. Laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhee yeroo dabru oduun jalqaba. Guyyoota dura Baahar Daar irraa ka'uudhaan dirooniin buufata xayyaara idila addunyaa Suudaan dha'uun maddeen odeeffannoo garaagaraa irraa kan gabaafamaa turee fi Suudaanis kan himatte yoo ta'u. Illaa kana booda Suudaanis haaloo ba'uudhaaf akeekkachiistee ture. Haaluma saniin amma humna guddaa gara daangaa Itoophiyaatti kaleessite jedhamee jira. Itoophiyaan lola biyya keessatti naannolee garaagaraa keessatti deemaa jiru osoo hin dhaabin lolli biroo alarraa itti jalqabuuf waan deemu fakkaata jechuudhaan muddamsuun uumamee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabadhee jira. Oduun itti aanu jiraattonni aanaa Limmuu Saqqaa qe'ee isaanii irraa buqqaa'uun rakkoolee garaagaraatiif saaxilamuu dubbatanii jiru. Hidha jallisii dhidheessatiin wal qabatee jiraattonni ganda sagalii oli buqqaatota misoomaa jedhuun iddoon itti qubatan tokkollee osoo hin qophaa'in qabeenya isaanii osoo hin sassaabatin qe'ee isaanii irraa buqqifamuu dubbatanii jiru. Guutuu odeeffannoo kanallee qabadhee jira simbiraan ga'a. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa zoonilee garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti lola loltoota mootummaa waliin gaggeessuu itti fufuun bakkoota lola itti gaggeesse hundarratti miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Gama mootummaatti hoo maaltu jedhame kan jedhumus qabannee jira isin biraan kenna. Guutuun oduu kanneeniitii fi kan biroo akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Guutuu oduu wajjin isin wajjin kan turoo ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu kunooti. Itoophiyaa fi Suudaan gidduutti muddamsuun uumamaa jiraachuun gabaafamaa jira. Waggaa 8 dura Itoophiyaan biyyoota ollaatiin biyya kabajamtu biyya rakkoo isii akka furtuu fi affeeramtu turte. Waggaa 8 as jechuun bara bulchiinsa mootummaa PP biyyoonni ollaa Itoophiyaa akka michuutti osoo hin taane ija shakkiitiin wallaaluun wal dura dhaabbatuun cimee itti fufee jira. Kana dura Soomaaliyaa wajjin itti aansuudhaan Eertiraa wajjin amma immoo Suudaan wajjin haalli Itoophiyaan keessa jirtu baay'ee yaaddessaadha. Eertiraan ala biyyoonni kunneen waggaa 8 dura biyya Itoophiyaa rakkoo isaanii akka furtu affeeran turan. Amma garuu hariiroon biyyoonni ollaa kun Itoophiyaa waliin qaban gara wal gargaarsaa odoo hin taane gara wal dura dhaabbannaatti jijjiiramee jira. Lola waliin waggaa 3 Suudaan keessatti gaggeeffamaa jiru irratti Itoophiyaan finciltoota Suudaan gargaaraa jirti jechuudhaan hamatamaa turtus amma qabatamaan finciltoota Suudaan gargaaruudhaan dirooniidhaan haleellaa raawwatuun isii himamaa jira. Kana immoo addunyaan akkaan qeeqxee jirti. Suudaanis torban dabre keessa dirooniin Baahar Daar irraa ka'uudhaan buufata xayyaara idil addunyaa Suudaan yookaan Kaartuum irratti haleellaa raawwatte jechuudhaan himattee turte. Haleellaa kanaafis haaloo ba'uuf akeekkachiistee turte. Haaluma kanaan amma humna waraanaa guddaa gara daangaa Itoophiyaatti siisite jedhamee jira. Kana duras humnoonni waraana Suudaan daangaa Itoophiyaa cabsuudhaan Beenishaangul Gumuz seenuudhaan yeroo garaagaraatti haleellaa raawwataa turuun ni yaadatama. Haleellaa kana dura humni waraana Suudaan daangaa Itoophiyaa cabsee naannoo Gaambeellatti namoota nagaa irratti raawwataa tureen lubbuun namoota nagaa baduu akkasumas qabeenyi qonnaan bultoota hedduu manca'u yeroo garaagaraatti gabaafamaa ture. Sababni humni waraana Suudaan daangaa Itoophiyaa cabsee seenuun haleellaa raawwatuufis Itoophiyaan mooraa leenjii waraanaa finciltoota Suudaaniif kennuudhaan finciltoota Suudaan hidhachiifti gargaarti jechuun ture. Gama biraatiin Suudaan diroonii Baahar Daar irraa ka'uudhaan Suudaan irratti haleellaa raawwatte Suudaan haleeltee kuffisuu beeksiftee jirti. Dirooniin Itoophiyaa ta Suudaan haleeltee kuffifte tunis akkaan hammayyaadha jedhamtee jirti. Dirooniin ammayyaa qilleensa irratti haleelamte tuni qilleensa irra sa'a 24 turuu kan dandeettu misaa'eelota 12 kan baadhattuu fi haleellaa raawwachuu kan dandeettu akkasumas lafarraa ol fagoo irraa bakka irratti xiyyeeffatte yookaan taargeettii dha'uu dandeetti jedhamee jira. Dirooniin tunis diroonima Akinish jedhamtuun ta Suudaaniin haleelamuun isii kan beekame yoo ta'u dirooniin Akinish Suudaan artifishaal intelligensii deeggaramuudhaan haleellaan kan irratti raawwatame jedhamee jira. Haleellaa buufata xayyaara idil addunyaa Kaartuum irratti raawwatamee fi Suudaan, Itoophiyaa fi Yuunaayitid Arab Emireet himattee turte. Biyyoonni lamaanuu garuu waakkatanii turan. Suudaan garuu qabatamaan diroonii Itoophiyaa haleeltee buusuun harkaa qabaachuu himti. Taatee kana addunyaanis akkaan qeeqxee jirti. Amma Suudaan haaloo ba'uudhaaf humna waraanaa guddaa gara daangaa Itoophiyaatti siisite jedhamee jira. Suudaanii fi Itoophiyaan gara lola guutuutti kan seenan yoo ta'e hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaatiif yaaddoodha jedhamee jira.
Gama biraatiin abbootiin siyaasatii fi xiinxaltoonni garaagaraa mootummaa PP akkaan qeeqanii jiru. Mootummaan PP lola jalqabuu malee xumuruu hin beeku. Naannoo Oromiyaatti lola waggaa 8 deemaa jiru xumura itti godhuu hin dandeenye. Naannoo Amaaraatti lola waggaa 2 fi sanaa oliif deemaa jiru xumura itti godhuu hin dandeenye. Waggaa 2 lola kaabaa gaggeessaa ture. Lolli kaabaa waliigaltee Piriitooriyaatiin dhaabatee turus amma deebi'ee jalqabuuf qophiin waraanaaf gamaa gamanaa gamasitti taasifamaa jiru cimee itti fufee jira. Lola biyya keessatti naannolee garaagaraa keessatti deemaa jiru kana keessaa osoo hin bahin loloota kanaaf furmaata osoo hin kaayin lola biyya ollaa kan dhimma tokkoon isa hin ilaalletti mootummaan PP harka naqee jira. Kun immoo akka yaaddeessaadha jechuudhaan xiinxaltootaa fi abbootiin siyaasaa yaada itti kennanii jiru. Biluumbargis dhimma kanarratti gabaasa dhiyeessee jira. Gabaabduu isii qabadhee jira. Waraanni Sudaan Biltsiginnaan waraana siivilii waggaa 3 gaggeeffamaa jiru keessatti finciltoota ishee deggera jechuun himachuun naannoo daangaa Itoophiyaatti loltoota dabalataa fi meeshaalee farra xiyyaaraa bobbaasaa jiraachuu Biluumberg gabaase. Bulchiinsa Biluu Naayil keessatti humni ijaaramuun kun kan dhufe mootummaan Sudaan waraanaan hiriiruun Itoophiyaa fi gamtaan Imireetota Arabaa caamsaa 4 buufata xiyyaaraa idil addunyaa magaalaa guddoo Kaartum keessatti dirooniin aleellaa raawwateen hirmaataniiru jechuun himattee booda. Oduun itti aanu jiraattonni aanaa Limmuu Saqqaa qe'ee isaanii irraa dirqamaan buqqa'uun rakkoolee garaagaraatiif saaxilamuu himanii jiru. Hidha jallisii dhidheessatiin wal qabatee maqaa misoomatiin yookaan buqqaatota misoomaa jedhuun qabeenya keenyas osoo hin sassaabatin bakkee itti qubannus osoo nuuf hin qopheessin akka buqqaanu dirqamaa jirra jechuudhaan himanii jiru. Guutuu isaa akka itti aanu kanatti qabadhee jira. Hidha pirojektii Arjoo Dhidheessaa kana wal qabateeti sababa guutiinsa bishaanii otoo haa tokko uummata keenya kanaaf laftis hin furmaatan kaa'amin otoo qabeenya nu qabnu nun tilmaamin bara 2008 amma ta'e nama muraasaaf kaffalamee ture inni immoo 50,000 60,000 kan kaffalame egaa miti jedhee komii qabna hektaara lamatti kan 60,000 150 olaanaan isaa 200,000 kan kaffalame immoo achumarraa calmadee waggaa 10 amma 11tti namni lafa sanarraa sin kaan qabeenya sanaas birrii 50,000 sanas itti kannanii turanii amma immoo namni ashaakiltii dhaabbatee ture kan kumtaala 20 irraa funaannatu jira namni naannoo kanatti buna dhaabbatee innaan sana maraayyuu otoo waa tokkotti hin tilmaamin otoo kana sana hin jedhin kallattiidhuma gubbaa nuu kaa'ame waan jedhuun kaa'atii ganda keessa facaatanii nama tokkoon lafa bakkee qonnaaf hin taane irra quphubattu jedhamee uummata burjaajeessanii bishaan kun hojiisee boqqolloo namaa nyaataa jira. Yoomi amma hidhaan kun kan hidhame? Hidhaan kun leengadda hidhame maasii jallisiirra fudhatee amma lafa qonnaa kan qabeenyaatti deemaara. Amma qabeenya keessan akka irraa kaaftaniif akeekkachiisnis ni dursa kenname tureera? Jiru waa tokko hin jiru akka irraa kaastaniif hin jennee sana hin jennee wanti bakka buus hin jiru lafa duwwaa bakka isinii bu'aa jedhame. Lafa amma isiniif kennaniiru amma yoonaatti? Hin kennine nama tokkoof hin kennine amma yoonaatti. Ganda meeqa kan waliigalatti sababa kanaan buqqa'e? Baay'inaan namni isaa lafti isaa hidha bishaan pirojektii Arjoo Dhidheessaa kana keessatti kan argamu gandoota 9 akka aanichaatti kan bishaanichi qaqqabu gandoota 9 keessaa gandoonni miidhamaan ganda 3 baay'inaan kan namoota baay'ee qaqqabu. Gandoonni kun ganda Waama Maariboo jedhama, ganda Madda Jaalalaa jedhama, Gamtaa Tokkummaa jedhama, ganda Daammee jira, ganda Dannabaas Intuqataa Maroos akkuma kana hin qaqqaba. Amma eessa qubattanii jirtu namoonni qeerraa buqqa'e sababa kanaatiin? Namootuma naannoo sana jiraatan irraa daangaadhuma pirojektii kana jiran biratti buqqaafamanii mana namaa fa'itti ol fuuramanii kan ta'aa jiran. Uummanni baay'ee maatii qabaa maatii isaa kanas jedhee kilaasii nama dhuunfaarraa fa'i kadhatameeti kan itti galaa turanii. Bishaanichi kun amma ciisee yeroo laallu guyyaa lamman kanatti guyyaa 3 hin caalle amma guyyaa 3ffaan isaa bor jalqaba malee har'a guyyaa 2 kan ciise. Lafa baay'ee fagoo fudhataara kun amma gaafa kana teenyee tilmaamnu namoonni baay'ee miidhamaadha yeroo kana amma namni iddoo qubatu sin qabu maatii qaba waan ta'eef kana booddee wanti mana ijaarratuudhaaf qonnaa qotachuun isaas baay'ee rakkisaadha otoo lafti argame iyyuu. Qaamni mootummaa waa tokko rakkoon hin jiru furmaata argattuun qubattu jedhame qabeenyaan immoo wanti kaffalamu hin jiru jedhame kaafamtoota misoomaa jedhama. Maal faatu ooyiruurra jira yeroo ammaa kan namoota ollaas keessanis? Abukaadoo, caatii, buna, maangoo, muuzii waan qallaalee miti qabeenyaan namni maasiirraa qabu waa cimaadha amma yeroo ammaa kana. Qotee bulaan tokko iddoo qabeenyaa kana dhiisee bara biraatti socho'uun isaa baay'ee rakkisaadha. Namoonni amma qeerraa buqqa'anii haala kamirra jiru mee? Uumama ofii qaban isaanii fayyadamaati kan jiran malee wanti argatame hin jiru amma yoowwana. Kunoo ammoo wanta lafaa haa
hin qotinaa jaanii namoota daangaa bishaanii keessa jiran kadhatanii mana namaatti galchaa jiru. Ooluma siqanii namoota gartee daangaa bishaanii keessa hin jirre mana isaanii keessa kan lafa jiru yoo jiraate hirkaa fuudhanii itti galchu. Haala kanaan kan kaa'amaa jiru. Humnaan waraana mootummaa bakka sanatti bobbaafame? Qaama nageenyaa kan godinaa kan aanaa ganda 5 ammaaf kaniin qabadde kan naannoo buufata uummata Harargee irraa gale kaniin beeku amma kana. Yeroo kana qonnaan bulaan lafa isaa qotatee waa facaafatee maatii isaa kanaaf jechuudha akka isiin jiraattu barbaade. Kanammoo yeroo kana keessattuu yeroo itti arfaasaan ga'ee facaafachuuf deemnu kana keessa lafa keessan dhiisaa harka maradhaa ta'a jechuutu maan tana yaaddoo guddaa nutti ta'e. Deemnee immoo lafa namaa kan biraa fuunee yoo ni qotannaas jenne hin argannu. Amma namni hundi kan silaa qixxee kan nu qixxee kan natee fixeera. Amma namni irraa qixxee fuutee maatii seeti waan qallabaa facaaftu hin jiru. Amma bakka jireenya keenya kan gara fuuldura maal akka ta'u bakka wanti nu galaa jiru hin jiru. Odoon itti aanu lolli loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru. Akkuma itti fufeetti jira. Lola zoonilee Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa waliin gaggeessaa jiru irratti waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argataa jiraachuu beeksisee jira. Tibbana fufteedhaan zoonilee hunda keessatti haala jedhamuu danda'uun loltoota mootummaa waliin lola cimaa gaggeessuu fi lola gaggeessaa ture irratti loltoota mootummaa hedduu miidhaa qaamatii fi kan lubbuu irratti dhaqqabsiisuun hedduus booji'uun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Gama biraatiinis waraanni bilisummaa Oromoo humna haaraa yeroo dheeraaf bakkoota garaagaraatti yookaan immoo zoonilee garaagaraa keessatti leenjisaa ture eebbisuu itti fufee jira. Haaluma kanaan lixa Oromiyaatti bakkoota garaagaraatti yeroo dheeraaf leenjii loltummaatii fi siyaasa akkasumas kan biroollee kennaafii ture eebbisee jira. Kun akkuma jirutti ta'e kibba baha Oromiyaa Arsii baha aanaa Roobee Diidaatti lola loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti injifannoo argadhe jedhee jira. Guutuun isaa kunooti. Irree fi gaachanni saba Oromoo wabboon guyyaa kaleessaa caamsaa 6/2026 halkan keessaa toora sa'a 5tti godina Arsii baha aanaa Roobee ganda Adamtuu jedhamtu keessatti bakka qubsuma loltoota murna bilxiginnaatti haleellaa akka bakakkaa taasiseen injifannoo cululuqaa galmeessee jira. Diina maqaa dharaan uummata Oromoo iraarsaa jirtu irratti tarkaanfii fudhate kanaan battalatti tokko ajjeesuun kan irraa hafte ari'ee qawwee boodatti afaa 2 irraa hiikuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jira. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo har'a giddugala Oromiyaa bakkoota garaagaraatti yookaan immoo aanaalee garaagaraa keessatti lola cimaa loltoota mootummaa waliin gaggeessu beeksisee jira. Lola bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti miidhaa guddaa loltoota mootummaa kan qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiise jedhee jira. Konkolaattota loltoonni mootummaa ittiin socho'aa turan hedduu irraa to'atuu beeksisee jira. Hedduus hojiin ala taasise jedhee jira. Lixa Oromiyaattis haaluma wal fakkaatuun aanaalee garaagaraa keessatti loltoota mootummaa waliin lola gaggeessu beeksisee jira. Guutuu isaa yeroo itti aanutti qabannee kan dhufnu ta'a. Oduun inni biraa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa mooraa waraana mootummaa gadhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Har'as bakkoota garaagaraa irraa loltoonni mootummaa gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo kan dhufan yoo ta'u, Gujii lixaa aanaa Galaanaa irraa loltoonni mootummaa 2 hidhannoo guutuu wajjin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufanii jiru. Inni viidiyoo irratti argitan kunis hidhannoo guutuu waliin mooraa waraana mootummaa gadhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufee jira. Waraanni bilisummaa Oromollee simannaa ho'aa taasiseefii jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadhe kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamoodha. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turan hawwii kennaa nagatti nu tura.